Mucaan amma argaa jirta kun biyya Indii keessatti argama. Mucaan kun ganni isaa 12. Maatiin isaa erga gara fuula Rabbii deeman bulfataniiru. Mucaan kun nama isa gargaaru dhabee rakkina hamaa irratti kufe. Yeroo garagaraatitti waan godhu wallaalee gadi ba'ee kadhachuu jalqabe. Jiraachuuf soronni waan isa barbaachisuuf sorata barbaadata. Namoota sorata nyaatan bira dhaqee ni gaafata. Garuu mucaan kun guyyaa tokko hatees yookaan qabamees hin beeku. Rakkoo isa mudate kanaa fi maatii isaa dhabee nama isa kunuunsu dhabuu isaarraa kan ka'e. Marree mucaan kun jireenyi isaa gadda karaarraa ta'e. Karaarratti yeroo ciisaa tures waan nama gaddisiisu. Namoota yookaan mana nyaatatti sorata dhandhamaa jiran bira dhaqee yeroo gaafatan namoonnis ni didan. Mucaa kana rakkoo isaa namni hubachuu hin dandeenye. Mucaanis marree rakkina isa mudate kanaaf jecha sammuu isaa jijjiiree gara hannaatitti hin deebine. Waan argatus taa'ee Rabbii isaa eeggata. Rabbis guyyaa tokko namicha abbaa qabeenyaa tokko osoo deemaa jiruu maallaqni ikkisii yookaan korojoo isaa keessaa bu'e. Yogguu kana marree mucaan kun maallaqa bu'e kana namicha kanatti lallabuun namichi dhaga'uu dide. Mucaanis maallaqa harkatti hafe san argee yogguu taa'aa jiru ta'isa fakkaatu kan rakkina addaatiin karaa gubbaa jiraatu. Mucaa maallaqa harkatti arginaan fiigee dhaqee harkarraa bute. Erga fudhatee irraa deemes omaa mucaan kun boo'ee gaddee waaqa isaatitti dhiifate. Marree namoonni nama karaarratti kufe lammii isaatiif quuqamee yoo dhaabbatee ol qabe rakkoo isaatti siqee yoo irraa qoodate isaafiyyuu barnoota ta'uu danda'a. Namni addunyaa tanarratti kufaatii fi hammeenya, gadadoo fi salphina, rakkina adda addaatu jira. Isa kana keessaa qooda ba'uu fi yeroo adda addaatitti walitti hidhee keessoo walii hubachuun, waliif dhaabbachuun, lammiif quuqamuun dirqama. Marree falli mucaa kana maali? Eenyutu isa karaarratti kufe kana kaasa? Kaases immoo akka inni jireenya jiraatu eenyuun mijeessa? Waan kana hunda keessayyuu namni duuba isaa dhaabbate nama isa gargaaruu fi akka inni jiraatu nama isaa yaadu hin qabu. Falli isaa akka danda'ameen kadhatee yoo dadhabe immoo waaqa isaatti himate hamma lubbuudhaan jiraatutti yookaan hanga sadarkaa waa gochuu danda'utti tarkaanfatee hojjetaa jira. Waaqnis mucaa kana hin kufifne duuba dhaabbatee guyya guyyaan waan inni kadhatuu fi haa jiraatuu isaa murteessuun tarkaanfii gara fuulduraatti deemu imimmaan isaa lolaasee waaqatti himata. Marree lammii lafarratti kufe kanarraa maal barattu? Dhaggeeffattoota keenyaaf viidiyoo kana yoo jaalattan namoota hedduuf sheer godha. Seenarraa waa baratama. Seenaan bakka adda addaatti uumamu barnoota namaa ta'e isa kee kan si bira jiru walitti dabalte irraa ittiin tajaajilamta. Bidiruu jireenya seenaa kana dhandhama.